uumamee kana hanga yerootiif fakkeenyaaf baatuma takkitti inni jeesaniif osoo isumaaf dhiistanii anaaf hedduu bareedaadha jeetiin amana. Yoo ammoo baruu feetan ijoollee obboleettiin asiyaa bira dheetanii baruu isa ammoo sharmaarkeen godhee fi ijoollee keenya arrabsee fi namoota keenya xiqqeessi kana ammoo seeraan namnummaa lama namni sadi jasti namni inni arrabsee seeraan as gad dhufee gaafatee seeratti dhiyeeffachuu mirga guutuu qabaa. Seerri kanama hundaati kana godhuu ni danda'anii jechuudha. Kanaaf ammoo waan hafee keessaan isin hojii haasawaa yoo rabbi inshaallah dabbal waan asirratti haasawamuu isin taane waan itti jira waan ta'eef waan dhiifama naa godha namni dura dabre yoon isin jajjarillee dhiifama naa godhaadha. Maali duraan dursee nuti Mut gara angatu tadi mut gara namu sagale tiga jalan. Sagale nama nanti sagale tak ada bego. Ops jalan kay. Lali duran durse charmarken nam ticha mijiyo ajese wajin wali ghost tak clear front natana is namni arkasatin de mijiyo charmarken is. Intara tanya dale ejen. Karena clear front da. Jika mijiyo tak aku tak kafir yang mungkin ada bi. Sagale kita kau ni dia sabuk kasih tu. Tapi Firman mungkin siapa? Tapi akan agak begitu. Okay. Sharmarken ibarra ibatti khaisim behu qabdan afan Oromo beha intalatenya dale intala Oromoti dale ilma isaati Somale. Namni isi jese michiyo ajese harkasatin ajeses isa Somale obbole isaati ajese. Sanifu hanga dandau cover godunsa hanga dandau doisunsa hanga dandau ololo ofunsa mirga isani dalagu jira biyya san keessatti namni isa gadhaabe waan kanarratti hojjechu jiru ummata jajjaboo isaan jaa natin bilaa saree ol geessi as jalatti teessanii yoo as jala jedhatanis laal namni harka jala gara jalaati maallaqa fudhatu namoonni gartee jajjaboodha isaan jaanii akka aktivistitti qaban keessaa nam tokko jechu inni Oromoo miti. Naaf rifata naaf naa yoo jette if sobu jirta afaan kee dubbataniif nama keetii miti tokko kan lamada Kadir Joharis obboleessi keenya dheengadda walgahii sanirratti wanni inni jedhe nuti xiqqollee waan nu liqimsiisuuf isin teenye isaafis fudhataman qabne irran dibnuuf tokko wanni inni jedhe lafa san kaambiin godhuu deema lafa birootiin isinii kennaa akkas jechuun maal jechuudha beektaa jararraan kaasuu jechuudha. Jara Somaalee irraan kaasu Somaaleetiin kanna isin lafa birootiin isinii jijjiira jechuudha afaan siyaasaatiin. Kunis lafa nasiyaa diibziyaat irra duute lubbuu sii dhabde ganda abdii boruu maqaas ganda abdii boruu duusan balleessuudhaaf jecha kana godhe lafti biroota Oromoof kananii Oromoof jijjiiran hin jiru tana gurra isaa calawu. Hin fudhannu fudhachuuf isin teenyu namni irra du'a irra dhabama balaatu irra bu'a malee hin furannu nu dhageejaan hin dhageenyu tana obboleeyyan isaatii fi warra isaaniitiinis sodaachisaan akka jirtu harka garaa jalaatiin namoonni hedduun himaa jiran guyyaa sanirraa gabbaatee dubbatte beekadhuutu jira sodaachisaan akka jirtus asiin Oromoon quba qabaadhaa gabbaatee akka yaada tokkoon oofne isaan ammoo gabbaanii waan fedhan akka irratti oofan dabballee ijoollee jala gorni jiran ijoollee isaa taa ijoollee Somaalee taa afaan Oromoo beektu nu wajjin jirtu afaan Oromootti Oromoon beektu ta diraamaaf adda addaa Oromoo keessatti hirmaattee Oromoo wajjin dhalattee guddatte irra gabbobbaasanii jiran jechuudha. Kani kun ammoo dhugaa siini dhooysaa lakkii dhugaan siyaasiyaatis ta'e dhugaa warra lafa san irratti miidhamaa turee fi miidhamu jiruutis hin dhooysu lafa teenyas dabarsee kannuu hin danda'u jechuudha. Arra yoo awwaalanii bira dabruun isaaniif taates bakka jabduu fi bakka guddootti isaanii katabamti boru Oromoon hin rafu hin du'een dhabamu wallaalaa ta'ee nafu dhabaa ta'ee nafu chaansii harkate hunda fayyadamee namni lafa sanirra qubsiisanis ta'e lafti san jijjiirraan qabdu namaan hin jijjiiramtu dhiigaan lafti san qabamtee taa'u jirti nam tokkoof isin kanamtu nama lafa isaaniif jijjiiruu deemu sanirra dhaqee kaambii haa ijaaruuf yookaan Somaaliyaa fa'aa kan lafa sanii
lafti isaaniitis deebuu qabdi waan seeraa gaafatan seera gaafatan waa afur waan seerrinis kannuuf seerri Itoophiyaatii fi heerri uumama ilma namaatis kannuuf gaafatan. Tokkoffaa lafa teenya mana keenya kanurra gubanii irraan yaasanii alarraa jirru kana nuti nama mana sanin nu deebisa mana keenyatti lafa teenya irratti haa deebinu tokko. Lama dammoo warri nu buqqaasee achirratti nu jeese ka lubbuu teenya nu jeese san nurraa haa ka'u. Nagayni keenya haa eegamu mootummaa gibira kafallaa fi mootummaa kana namaan nu bulchaa lafa san irratti nagayni keenya haa eegamu. Eega akkasi gatteenyee mana keenyatti ol deebinee booda namni mitiyyoo teenya ajjeese seerara dhiyaate gumaa taatus hidhaa taatus eegas booda haa waliin haasoynu jechuun clear adii fi adii gaafatanii kuni waan heerrinis seerrinis abiyyuunis tigreenis amaarinis bashoonis yoo dhufe sarichinis yoo dhufe illee namaa kannu jechuudha. Oromoo ta'uu qofa naman barbaachisu. Nama ta'uu qofa nama barbaachisa jechuudha. Namni nama ta'e qoftiin waan silaa Soomaaliyaa yoo jiraattes gaafattee argachuu dandeessu jechuudha. Tigraay yoo jiraattes gaafattee argachuu dandeessu jechuudha. Haqa ilmi namaa hundi bakka jirutti gaafachuu danda'u. Bakkuma fedhetti namni mana kiyya kana karaa na buqqisanii na deebisi. Nama najjeese kana narraa achisiisi. Nagee kiyya naa eegi. Nama kanas waan najjeeseef naa gaafadhu jechuun kuni clear adi biyyuma feete bakka feete jiraadhu jechuudha. Akka galte gaafatu jiran jechuudha. Akka galte akka ummata galte maaliif akka sharmaarkee kanaatu harka wal keessatti hidhatee maallaqaan namaan sagalee qabuun sagalee diraamaa dalaguu tureen beekamti duraan qabutti fayyadamanii sagalee ummata keenya kadiri dhawaa balleessanii dhabamsiisu jiran jechuudha. Kanammoo warri bayyana isaanii jira yes taayimii arran argam taayimii ati arra argatte maallaqa ati arra argatte. Sagalee ati arra argatte kana boru akka namni biroo argatu hubannoo qabaachuu qabda jechuudha. Jijjiiramni arra ati siif dhufee ati itti bashannantee namarra gaffincaanu jirtu kana lafa isaarratti Oromoo gantee gootee galtuu gootee lafa walooti jechuu malee lafa tiyya jechuu dadhabee kana dadhabsiifte kana ammoo boru chaansii tana atis dhabdee namni abbaan biyyaa san dammaqee firraa si dhorku yookaan si lakkaawee si deebisu waan arra ati hojjette kana lakkaawee akkasii deebisuu deemu hubannoo keessa galfachaa hojjechuudha qabdan ninjaa galatoo magaasinii dheeressee xiqqashoo wallee biiree keessaan seenes. Rakkoon qabu turan daminni irraa buufatu daminni hojii wala bira jiraatte dubbaddu achi booda firoo kanneneeti wannoo goona. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sagalee kiyya ni jira dabban? Ni jira. Maiki nama kana nama biraa xiif yoo tokko jira. Fayyada ulfaadha isin hundinuu waan gaariidha. Hojii bakka isin itti arrabsan naan ture. Anaaf gara isiniif ganama kana gaa waa jajjabaa ture jechuu barbaadeeti. Tokkoffatti waan kuni waan federaalaatii gartee bulchiinsa san ilaalchisu dhimma nasiyaatii fi dhimma khadiira akkamii waliin qabdanii dubbattanii kan jiru. Gaafiileen bakka kanatti dhiyaachuu qabu yoo baajaaj waa balleessitee fi loon waa balleessinis poolisiin gabbahee bulchiinsa isaa keessatti waan akkanaatti badii akkana akka ta'e jiru poolisni sunis yoo haata kan dubbanne jechuudha. Komishiinaraa jira biyya san itti gaafatama poolisii jira mana murtii haqaa jira baalangaa jira. Isaan kun hundinuutu qaama if danda'e bulchiinsa Itoophiyaa keessaa bulchiinsa if danda'e kan poolisii hanga kana qabaannaan if danda'aadhaa jettaan. Kana gaafa ifi waan humna isaatii ol ta'e qofa gama federaalaatti dabarsa malee suduudhaan federaalli bulchiinsa kamuu keessaa harka naqatee waa dalaguu hin danda'u jechuudha. Bulchiinsi gaafa isaan ammoo wanni fedheehu yoo rakkoon uumamaa qaban lolaa dhuftees yoo humniti jeequmsaa takka dhalattees kan yoo bulchiinsa Oromiyaas ta'u Afaaris yoo ta'e yoo humna isaaniitii ol ta'e qofa itti hirmaachuu danda'a. Karaa lamaan karaa isaan yaamanii takka ammoo kufaatii isteeta sanii argee osoo kufaatiin tun isa mudanneen dhaqqabajee dhaqee bulchiinsa yeroodhaa isaa gad dhaabuu danda'a jechuudha. Isaa turratti hojjechuu danda'a jechuudha. Yoo eega sanii ala immoo
mana murtii mataa isaanii qabanii atarni jaalalaalii mataa isaanii qabanii qajeelfamaa fi gaggeessa poolisii mataa isaanii qabanii humna tikhaatii fi humna nageenyaa mataa isaa qabaa akkasuma qajeelfama bulchiinsaa kan mataa isaa qabaa itti gaafatamni gaafa naannoo takka dhuftee naannoo takka keessatti waa balleessite kan falmatu kan ibsa baasuu qabu iyya ummataa duraahu qajeelfama poolisiitii fi bulchiinsa mataa isaatiitu ibsa baasee qeetiyya keessatti bulchiinsa kiyya keessatti waan akkanaatti ta'ee yoo badiin qabeenyaa dhalattees yoo miidhamni namaa dhufees namaan miidhamee nama kana waan miidhameen qorannaa godhuudha qabna jedhanii qorannaa sanii dubbachuu danda'uu qabanii jechuu qorannaa sanii irratti qixa sirrii ta'een qorannee ummataaf illee ifa goonaa. Har'a gaafa duuti namaa dhuftu nama tiktokara tokkootiitu shiitarraa dubbate gaafa namni tiktokari tokko shiitarraa dubbatu namni waajee hin jiru jechuu. Eenyu malee haga sadarkaa kaawunsilii yaamanii paarlaamaa yaamamee dirree dhawaarraa michiyyoo deemte deebisanii shiita qomatte jaanii ijoolleen teenyatanii isin arkitan tun xiqqaa guddaan isaanii gayyaa'anii halkanii guyyaa bohanii sabaa sallammiidhaan osoo tokko nafin iyyanii jechuudha shiitaaf. Akkasiin michiyyoo san dhageettii duraan isiin hin qabnellee akka argattu godhanii deebisanii jennee argadha huban. Shaggarii baajata baay'ee poolisiin lamaan wal jijjiiree bakka sanii fidanii gumiinni dirree dhawaadhaa teessee akkasiin michiyyoo sanii ichi duratti numaa hoodhiifama gaafachiisanii jechuudha. Gaafa nasiyaas yaadajjeessan nama maatii gartee 20 manarraa buqqaasan qaamuma isaanii san keessatti kaanillee gubanii kaanillee nyaatanii qaamnichuma taa'u jiru homaa tokko jennee jechuudha. Amma numaatu nasiyaan gartee ulfa qabdi moo ulfan qabduu nu gaafachuu barbaadan. Yoo kanaattis ragaa gabbaafnee jirra gaafa jalqaba isiin duute ragaa mana murtiidhaa gabbaafnee jirra mana hakimaa jechuudha doktora ragaan gabbee jira. Suuraan isin arkitan tunillee suuraa isin itti dhaamtee miti yoo barbaachisaa ta'e suuraa isaan aggaammatanii mana bulchiinsaa qaama bulchiinsaa